mul'ata 9:11 dubbisnaa akkas jedha. Isaan mootii ofirraa qabu turan. Inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihuudootaatti Abaadoon, afaan Giriikiitti immoo Appooliyoon jedhama. Innis balleessoo jechuudha. Isaan ofirratti maal qabu jedha? Mootii qabu. Mootiin kun afaan warra Yihuudootaatiin maal jedhama? Abaadoon jedhama. Afaan warra Giriikiitiin Appooliyoon jedhama. Hiikaan maqaa kana lammanii garuu maal jechuudha? Balleessoo jechuudha. Meel jedhame? Maattan? Balleessoo. Mucaa dhuma sila qajeelaa dhalateetu bada. Intaluma sila qajeeltutu maal ta'a? Bada. Abbaa manama sila qajeelatu maal ta'a? Bada. Haadha manama sila sirriitu maal ta'a? Afurichi balleessa. Afurri kun afura maaliiti? Afura balleessuudha. Maal balleessa? Aayidiyaa namaa, amala namaa, viijinii namaa, or mul'ata namaa keessa jiru balleessa afurri kun. Maal gochuudhaan isa jedhuuf isa jalqabaa afurri kun dhaloota irratti mallattoonni raabsu yookaan agarsiisu inni jalqabaa hafuura maaliiti jennee hafuura sobaa naqa. Soba gaafa jennu namoota baay'eef karaadha. Sobi buddeensaati. Sobi jireenyuma isaati. Waan barbaade godhee sobee darba. Waan barbaade godhee ija dhiibee sobee darba. Namni tokko garuu waanuma silaa sobee darbutu dandeensu. Kottu harka balee ergasii qaba. Afurri sobaa si keessaa bahee afurri dhugaa si keessatti ol agalu. Yorritti mormii harka balee fudhame sobina keessaa bahee jedha bareechaatiin. Afurri dhugaa jedha bareechaatiin. Na argata jedha fudhatti raajaa. Waaqayyo lafee kee keessaa bahee dhugaa kaa'u. Sobduun ulfina hin qabdu. Sobduun kabaja hin qabdu. Soba gaafa jennu cubbuu sin fakkaatu. Macaafa qulqulluu keessaa garuu inni jalqabaayyuu maddi cubbuyyuu maaliin? Sobadha. Macaafa qulqulluun sobaan maaliin ta'in jedha? Maaliin? Maaliin godhin? Harka bal'ifadhaa kaa. An sobaan dhugaan ba'u jedha bareechaatiin. Eeyoon akka ta'een beekoo larramee billaa qaramaa tokkotu sitti laatamaa dhalootarraa arangamaa cirta barakee. Jedhii beesabu jalqaba yeroo kana afurichitu mo'aayira immoo emitila mo'aayira malee sini galeera itti gale miti itti gale dhuunfachaayira malee maaliif kana goota sobee darba maaliif kana goota hin soba mee kutama macaafa qulqulluu keessaa Yohaannis 8:44 isin kan abbaa isa tokkooti isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanis gochuu hin feetu jalqabuma jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irraa hin dhaabbanne inni sobaadha abbaa sobaatis kanaaf yemmuu sobu isa garaasaa keessa jiru hin dubbata. Isin kan abbaa sobaati moo isin kan abbaa dhugaa ture? Mi'oorri kan abbaa dhugaa harka bal'ifadha. Waaw lafadhame ani kan abbaa sobaa sanaa miti jedha. Ani kan abbaa dhugaa sanaati jedha. Waan siiraaja faarfannaa dhugaa barreessitarraa jalqabde hojii dhugaa hojjettarraa jalqabde namni kan abbaa sobaa ta'e dhugaan dubbata hin dubbatu. Sobii kan abbaa sobaati. Abbaan sobaa sun eenyudha? Seexanni ni ijaara hin diiga. Amin jennu kwaari kana keessa sobdeen himin dhugaa dubbadhu dhugaan si kabaja. Soba kana booda maaltu ta'a yoo jettan nama sobdu tuffachaa deemta. Nama sobdu maal gochaa deemta? Tuffachaa deemta. Baay'ee keessan gurguddoota mee ilaalan dhaggeeffadhaa. Haadhi mana tokko abbaa manaa ishee si'a 5 hin sobde taanaan gaafa 7ffaa sharfeetti hin fuutu. Akkasan jedhaa itti ollaadhaan rakkoon qaban akkasan jedhaa itti. Abbaan manaa isin soba yoo ta'e rakkoon qabu an akkasin jedhaa. Soba diddema booda maaltu dhufachuudha? Tuffiitu dhufa. Maaltu tuffii fide? Gaafa isheen sobdutu isatti maal fakkaata? Dhugaa fakkaata. Maaliif dhugaa fakkaata? Isatu abbaa dhugaati. Amin jennu nasa biraatiin sirri matti nama sobdee beettaadhaan gaafadhaa. Ija keessaa gaafa dhugaa. Jadi sirri matti nama sobdee beettaa'ii dhugaa fakkeessite jedhaani. Sobiyeedhaatti naa himaa. Kan abbaa sobaatiidhaani. Sobiyeedhaani. Kan eenyuuti? Abbaan sobaa sun immoo seexanaa jedhaani. Nu garuu kan eenyuuti sabaa?
Meeru kana baruu gargar bal'ifadha. Har'a galgala xinnaa keerraa guddaa keerraa hafuurri sobaa xaragamee haa ka'u. Ajabsu waaqayyoo hafuura sobaa. Hafuurri sobaa hidha bareechaati. Nana manarraan booda gaa'ila gammachuu, gaa'ila nagaa, gaa'ila aragalfii soba xaragee kaasa waaqayyo iyyaamen. Waan sinitti hima. Namni sobu ofiisaa gammachuun qabu. Abbaa sobaa sana garuu gammachiisa. Namni dhugaa immoo in jaallatamu, in kabajamu garuu waaqayyoon hin gammachiisa. Sirrii miti? Amma mee lafa jette mee dhugama dubbadhaa. Mindaa sirii dabalama. Hin dabalamu. In jaalatamtu. Yeta. Mee sobaa immoo nama jala kaadhaa. Asitti tola isaa fakkaadhaa. Addufaati immoo taaddasaa fakkaadhaa. Asitti taaddasaa achitti tola isaa gidduu fidduu. Maal jetta inni tola isaa inni waa eenyu dubbata. Maaliif asitti tola isaadhaa achitti achi minire. Kanaaf taa'ee kottaa nama kana akka inni itti dafqee hojjechaa jiru. Kan dafqu garuu gara biraa bara. Kottuun wantoota har'a waaqayyoo lafatti hojjettu soba marcuma argate waaqarra marcuma jalaa kaasa. Nama lamatu of shakkii fakkaata. Iyyaati ameera marcumi sobaa jedha bareechaati. Oh yes. Harka bal'ifadhaa. Yesuus abbaa dhugaati jedha fudhatti raajaa. Akkas baraadhoo koo buddeen dhugaamee jiru akkaayitu nama gammachiisa. Sirimini garuu mee oolaa namaa bitii qaladhu sobii. Gammaddee nyaatta. Gammaddee nyaatta. Gaafati nyaattu abbaa re'eetu dura kee dhaabata. Abbaa oolaa yaadaa nyaatta. Nan qabamaa laataa borii jechaa nyaatta. Gammachuun qabdu. Mindaanatti sobaa nyaattu. Mindaanatti gubboo kaffaltee ol galte. Ijoolleen hiyyeessaa immoo golaa dafqa coobsan nama dhabanii malee marcumichi kan isaanii ture ta'uu danda'a waan ta'eef abbaan dhugaan dhufa.